Ani fati amantaan keenya gargaara kan isin jedhu beekaa fanni dhaabe isin jedhe. Fakkeenyaaf Maarqos maaliif dhaabinaan jettee nan jechuu dandeessa akkas jaalladhu hin beekta. Wanta dhaabe isin jedhee fi seexanni akka amantaa Islaamaatti jinniin Islaamaa jira jedhama. Dhageenyarraa namni biraas dhufee ustaazonni himuu danda'u. Akka amantaa keetitti immoo Maarqos seexanni hafuura jetteetti amantaa. Asirratti wal dhabee waliin dhabne wal dhabeeraa jechuudha. Amantaa lamaan wal simsiisuun hin barbaachisu. Maal godha mannaa kana? Jinniin yeroo ishee inni dubbatu ati callittee dhaggeeffatta jechuudha. Sireessi taate. Akka keenyaatti immoo jetta. Siigalee kun dhugaa jirtudha. Akka keenyaatti immoo jinnii wanti jedhamu hin jiru. Hafuura malee hin jiru qabatamaan. Akkas jettee as raggattee kan keetiin jechuudha. Himtee uummata keessatti ammarraa kaaftanii Ustaaz Bashaarii fi Maarqos deeqiiqaa takka qofa naa kenna yaada qofa dabarfadheen ba'a. Okay, galatooma. Jalqaba irratti namni biyyeerraa uumame nama duwwaadha. Dhaggeeffadha. Ergamaan Rabbiitti aanee ture seexana. Teessoo Rabbii waan hawweef lafatti gad darbatamee jedha. Malaaktaan yookaan immoo ergamaan Rabbii hundumtuu ibiddaaf qilleensarraa uumamanii jedha. Dhalli namaa garuu biyyeerraa uumamee jedha. Kun dhugaa moo soba? Namni hundumtuu farada. Seexanni ergamaanis jinniinis hafuura nama keessa gargaaramee nama keessa galee deema malee jinniin hafuura. Ergamaan Rabbii ergamaanis hafuura. Dhala namaa duwwaatu foon uffatee deema. Gaaffiin koo kana ture. Erga akkas ta'e Waaqayyo gaafa waan hundumaa uume guyyaa torbaffaatti immoo guyyaa ja'affaatti immoo nama dachi waan hundumaa uume dhumarratti Rabbi nama uume. Addaamiif Yohaaniin jalqaba by the way kan inni dacheerraa yookaan biyyoorraa uume Addaam qofa. Addaam keessaa immoo lafee cinaacha bitaa keessaati. Haadha manaa fuudhee bira kaayee jedha. Haadha manaa sana lamaanuu Addaam dacheerraa uumame. Obbolaa koo warra jala deemtanii dacheerraa yookaan biyyoorraa uumame. Amantaa isaarraa dubbataa jira. Akka amantaa isaatti dubbataa jira. Amantaa walii qabanii waliin jiraachuun beekamna. Callisaa dhaggeeffadha. Akka amantaa kootti dubbadhu. Galatoomi na dhaggeeffadhu. Yeroo sana maal ture? Jinniinis hafuurri seexanaas Rabbii bira abaaramee dacheetti gadi bu'e. Dhalli namaas cubbuutti kufe. Soo kanaafi dhala namaa duwwaadha kan dacheerraa yookaan biyyoorraa uumame. Isa keessaayyuu Addaam qofa. Addaam keessaa immoo Yohaantu uumame. Yohaan kana seexanni gooyyoomsitee yeroo jalqabaa jannata keessaa dhala namaa kan baase seexana. Eessa keessaa? Bofa keessaan gorte. Bofa keessa seentee seexanni hafuura waan taateef bofa keessa gortee dhuftee Yohaanin gooyyoomsitee firii mukichaa nyaachistee dhala namaa dacheetti gad darbattee jechuudha. Dhugaa moo dhugaa miti? Akkas. Bakka kanatti wal duuka jirra jedhati. Kanaaf asitti waan hubachuu qabnu seexanni akkuma amalaaktoota warra kaanii yookaan akkuma ergamaa Rabbii warra kaanii abaarama haa ta'u malee seexanni hafuura malee foon uffatee hin qabu. Foon kan uffatee jiru waan Rabbi guyyaa 6 keessatti uume duwwaadha. Dhala namaa dabalatee. Na dhagaa. Dhala namaa dabalatee guyyaa 6tti kan uume kan foon uffatu warra bishaan keessaa ba'an, warra dacheerraa uumaman, warra sagaleedhaan uumaman, urjoota garaagaraa dabalatee jechuudha. Kanaafiyyuu seexanni nama fuuldura ture, Rabbi bira ture. In abaarame, Rabbitti waan hafee abaarame. Kanaaf seexanni hafuura malee nama miti. Foon hin qabu. Foon kan qabu dhala namaa fi bineensota duwwaadha. Kanaafiyyuu seexanni nama ta'ee nama hin dogoggorsu. Hafuuratu nama keessa seenee hafuura seexanaatu nama keessa seenee nama dogoggorsa malee seexanni akka namaa foon uffatee hin deemu jechuudha. Kanaaf jinniitu seeksii na godhee inni jedhu kun ajandaa sobaati hin dogoggorina jechuu barbaadeeti. Gaaffiin koo kana ture. Hafuur kanuma. Maarqos asirratti hagam beekurraa Ustaaz Bashaaritti hojii dabarse soba walii jettu gazeefi asirratti waan beekurraa wanta sitti himu bakka Aadamii fi Hawwaan jettetti Aadamiif Hawwaa jedha Islaamni.
Agan nagaya irraachuudha sitti hima. Jannata keessa turan dhugaadha. Seexanni karaa bofaasa jedhu kana hin nageenyaan akka amantii kootitti sitti maalaga. Akka amantii kootitti karaa nagee maali? Aadamiin warra Aadam gowwoomse seexanni maal jedhee? Aadam si malee jaartii ka biraa qaba akka nagayeetti gaafun akka sheekarraa qara'ee dhageetti. Ila Mubaarak. As keessa jira mee Sheekh Bashar as keessa jira. Waan kana. Nam fixa Sheekh Basharii fi intalaa wal taasisuun barbaadu. Lakki ila waatu jira. Ila waatu jira. Maal watta? Abachuu na dhageeffadhu. Ila dhageeffadhu. Ma isa tandaa waa baara yan. Daawaa hin baata inshallah. Dirree bal'ifteeyyu. Deebiin baata daawaa rakkoo qabu. Waan ni jiru Mubaarak eenno jechoota lama qofa waan sillee tole naan jedhi sabaaf yaadda. Eshi. Bakka doggoretti ustaadina sirreessan. Seexanni deemee Jecha lama qofa deebisa. Jecha lama qofa. Hawaadhaan qoyaa ustaas qoyaa hawaadhaan ijoolleen immoo ustaasin jedhanii kan jettanu ustaas Bashariin an mana kootti dhufanii jennaan daawaa godhannee naan ijoollee ustaas jennaan ustaas jedhe anis dhageessanii bishaan keessatti jedhan maal taatanii sirrii miti namni warrattan dhaggeeffadhaati sirrii waan taane sheekichatti waleetanii akkamitti na barsiiftan hin jedhaani. Achumaan bishaan keessatti si malee Aadam warra kan biraa qabaa jedheen jedhan kanan nagayeedha qala. Sana booda warra kan biraa qaba si malee jedheeni. Si malee warra kan biraa qaba jennaan seexan. Ustaz Basharii abbaan fedhes jaalates jibbus Ustaz Basharii ati namni ati jibbiteef Ustazummaa irraa fuudhuu hin dandeessu nama ilmi rabbii qaree qomaa qabu akka itti qareetti himaa akka ati feetutti sitti himu akka itti fakkaatetti himaa waan isaa galte akka isaa galtetti abbaan fedhe jaalatus jibbitus dhugaan haalamne kuni nama harfii takka aliif jee qaruu hin dandeenyetu isa qeequudhaaf afaan banaa jalaayi naamusa keessan godha. Itti Mubaarak. Kana booda haadha manaa qaba si malee jennaan na agarsiisetteeni dubartiidha. Achumaan geessee bishaan keessatti gaaggidduunuma si agarsiise elaa suni warra Aadamisii kaanii si dhossee qabudha jedheeni jennaan seenichi akkasiin deema. Dhaxxee holloltee booda seexanichi itti jabaatee maal godhe muka rabbi hin tuqinaa jedhe tuqanii nyaatanii liqimsanii kun firii Aadam jedhama naan jedhedha. Kana na qabeelaa sheekichi na barsiise. Akkasitti na qabee kun firii Aadam kan inni jedhamuu fi gaafa sana liqimsanii jennaan kan si xurii ta'e laguu ta'e ka dubartii ka dhiiraa hoo malaayikaa maaltu qabee jennaan firii Aadam ta'ee kun laama dhiirri hin qabamti firii Aadam jedhamee jedhanii na barsiisan. Yoo dogoggora na barsiisan allafaa kaasee wallaahi hin dubbanne yoo dogoggora na barsiisan nan sirreeffadha. Bakka itti amantaanii asitti waa si dabala. amantiin itti Akka keenyatti immoo waa'ee amantii keessaa baanee Ustaaz Bashaar irra deebi'anii Mubaarak gabaabs. ishi irra deebi'anii deebii tunaan deebisanii ilkatti qabdan waa'ee amantaa wal falmu ammarraa kaasee dhaabaan nam deemala. fixadhaa walitti qabanee Beeka jettanii eessatti shari'aan yookiin immoo ragaa maaliitiin iyyuu dhungachuun ni ta'a. Hodhuun Yeah, that's what I'm saying. That's bullshit. hodhuun qoy Marqos. Carraan jiru amantaa islaamaa amantaa islaamarraa harkaa fudhatu. Marqos bannaate akka amantaan intanaan jedhamne gandaa qotuu guddaa ta'a booda dhiisisiin nyaabiti. Bashar gisa koobsi Mubaarak mutu gara gisa kamee dhiifamaa wajjin sororo maal jetta Nyuutii dangodina turuun badu waan mana yaadachiisi. Eessatti amantaan dhungachuun saalfanne Sanni hubatta. arraabuu hodhuu eessaa ba'e. Bashar qabattee miti waan Mubaarak gaafate Bashar qabattee miti amta midhaan waan gosa ta'eef ta'a galsee nama dubbanne. Hin deebisaa fi afaa ka'a. Ni deebiftaaf yoo. Hin deebisaa fi sororo maalitti barbaaddeeti sirreeffama moomaa. Laali amma Mubaaraki. Ta Mubaarak dubbachaa jiru jetteedha. Akkana ja'anii miti. Waa'ee amantiidhaa kitaabaa jira mi karaa baratan amantii kiristaanaas ta'u wangeelaa jira amantii musliimaas ta'u quraanaa jira. Akka amantii kiristaanatti namni waan kana nu barsiisuu barbaadu yoo jiraate wangeelaas haayee wangeelarra dhugaa jirtu. Ja'anii namni fudhatu hin jiru amma hokkee abaluu kana jee Mubaarak baza sun sirrii miti. Amma dubbii seexaanaa fi
dubbii namaatti erga fiddaniifu gaafii yeroo dheeraadhaaf na dhibaa turte kan qaba basharii fi bashar ammaaf. Gaafii mucaa deebisu wanni jechuu barbaadu basharii fi Maarqos jidduutti Maarqosis nuti ni gaafanna akka ijoollee Oromootti amantii isaa bakka bu'ee gaafii ni gaafan. Basharis ni gaafan. Haanuu deebisanii carraa kana isiniif kan naas gubbatti yoommoo kanarraan kaafe barbaachisaa yoo fedhii qabaattan isin lachuu tuufuu carraa kanneen akka amantii keessan lamaanitti waan wal falmitan yoo qabaattan Oromoo waan amantii hojjaasaa qaba rakkoon takka hin jirtu. Amma fammanuman jaa mazruuq nama jaamu ol nagalchii jechaa jira turumbatu yoo hireen jiraate ol galchita gaafii immoo boodan itti deebi'a. Turumbatuu fi Maarqosii fi Bashar ammoo waa'ee amantii irratti wal hin sodaatina hojjaasaa rakkoo hin qabu walumaan arrabsinaa malee amma fammanuman jaa turumbatu gaafii boodan gaafadha. Galatoomii sana itti fufii Bashar. Sirreeffama wayiiti. Ani waa dubbachuu gaafii illee sirreeffama ani sirreessuu warra. Mubarak fidii ragaa maaliif akkanatti Bashar jechuudha. Afachaa ishee Bashar sirreeffama jira. Yaa kii dhaabaa nurraa dubbiin harkaan Mee dhaggeeffadhu ishee kamal taate dhaggeeffadhu. Walaa urdu sirreeffama bakka walii galtee hin jirtu. Tutti kitaabni illee himama yookaan immoo mormiin kitaabni himama kitaabni Rabbii heera qaba seera qaba isinillee obsa sirreeffamna ni sirreessu warra jala jiru warra gubbaa jirullee. Akka amantaatti Maarqos amantaa biraati nuti amantaa biraati. Akka immoo gaafii gaafachuutti mirga guutuu qaba Maarqos. Dhimmichi waa'ee jinniitirraa ka'u hooma amantaatiin wal qabata gaafii Mubaarak amma gaafatu kun illee hooma shari'aatiin wal qabata. Mubaarakis waa tokko baruun eenyu Maarqosis baruun dirqama. Yoo deebistaniif hin deebisaniif yoo deebisuu hin dandeenye jettaniin hiilumaani malee amantaa keenya keessa harka baafadhu jechuun hin ta'u. Maaliif gaafachuun hin jira isinillee itti himuun hin jiru. Maarqosin kun nama dogoggoraa yoo ta'e itti himtan sirreessa. Kitaabni keenyas akkas jedha shari'aalleen akkas jedha. Kenna keessa. Bashar fudhadhu. Sabaayat netarkii kan kira koo qaba. Bashar fudhadhu itti fufi. Gaafii Mubaarak alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Isi tab Mubaarak qofa ragaan kun kan Mubaarak qofa. Tokkoffaa mata dureen Qur'aanni عالمني شيخ عبد العزيز عبد الله بن باز مفتي مكة في مدينة كدل الفتى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم لاقوه وبشر المؤمنين. كويسي سجلين كي نجرامي. Sabaayat mutu kora duge niga Sabaayat yani khaynu gole ga سجلين كي يجرام. Nijira. Sabaayat netarkii saksa mutu kora. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني رجان شيخ عبد العزيز عبد الله بن باز مفتي الآن مكة في مدينة ولقال إسلاماتي كأجل فما قرآن فديس الرد الفتي دبته أسرع قلنا مبارك كليسة سورة قرآن إني راكبته دليل قرأته نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يكنا كإني رد أبته تندبته أن شئتم جتشون كوني jaartiin teessan qonna keessan akka feetanii itti dhufaa jechuusan keessa wanni ani isinii haasa'e kun waliigalli isaa jiraa jedha. Waliigalli isaa jumlatti Rabbiin eega dubbate wanni keessaa kuni guutuun isaa eega Rabbiin jumla dubbatee waa sadi qofa. Qur'aanaaf hadiisni itti dhufee harramse. Sadiin sunniin maali? Dubartii yoo xurii laguu itti dhufuun haraama. Qur'aanatu yas'aluunaka 'anil mahiidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahiid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وانت تريد لغو قد رغاني سا تريد لغو حرامة بكسن كيسك آما سالا والكنمتي جيسون انتقو كجدو كان كلمتاتي مو دوبرتي آما دوباتي سمتون دوبان اترفوني حرامة شريعة إسلام كيست قرآن الرا دليل الجرة فجعلنا عليها سافلا وامطرنا عليها حجرة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أمتا دوبا ولت رفو ديرتاي دلا والكنمتي سالا دوبا بكترام بور رجيسو ربين توتلوط الله دتيتن جبريل الفوسي سيسه سمين جلان جاي تيغا شوفه هانغا مارو من الله يرتي روبو هم بكلتو جريتين حرام اسر القران اسر دابرتي حرام غد نفسا اون نجدمو جرام لي حديث النبي ربي عليه الصلاه والسلام يرو نفسا دبرتي تيسنتين كلاينا جدا يو اسين ديته دين سن اوسو اتياو اوسو دين سن اسر رانغوغيني اتديمون حرام سدين كانان على قوتون إسا حلالا قرآني إن الرمسين حديثني إن الرمسين
wanni kuni halaalaa jedha an yoo naa hiike jettan kana guutuu akkaataa isaatiin isinii karakoo irraan qabu gabaabatti hoo asitti hoo dhabbiin sheekanii jira hin jira maal jechuurratti albaaniin fakkeenyaa fi imaamul albaanii ka jedhamu hin ta'uu bakka san mallee agartee dhungatuun hin ta'uu maaliif ta'aa jedhe malee haraaman jenne inni illee hin jedha maaliif warri gariin afaan sanii maali qur'aana qaraatanii dhugaa dubbatanii akkas hin godhina akkana godhinaadha hin jiru ragaan akkas hin jiru surraayii mataa isaaniiti warra gartanii